Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andon birbaleti. Gaafif deebii yookiin haasawaa gabaabaa karaa WhatsAppii obbo Awwaluu Abduu waliin goone isinii dhiyeessina. Awwaluu Abduu akkuma beekamu kan Jawaar arrabsaa ture sani miseensa koree hojii raawwachiiftuu Bilisiginnaa jechuudha. Kun akka argitan kanatti isinii dhiyaata jechuudha. Jalqaba irratti. Pipi Awwalu aboo amma ati mee rabbii keetii jedhi ani nama baaletti dhalate beekta garuu biyya namaa kanan jiraadha ati amma hamilee kamiin rabbii kee sodaadhu Jawar kana keessa Jawar eekume arrabsu jirtu kara deemtu jettaan Jawar nama gosa isaa lakkaatee Oromootti of galchu yoo dhaloota Oromummaas taate jechuudha yoo hojiis qixxee Jawari amma ati albaatiin fokkattuun corroonni beekumsa takka hin qabne taggaraaf abrii mallas eeydutuun ati jechuudha garaaf jecha dhugama ati qixxee Jawari hamilee kamiin Jawar arrabsuu dandeessa sidaa namni nama arrabsu nama faarsu jedhan okay wal ilaalla isintu Oromiyaa keessa jiraataa fi dhaloota ammaa kana dhugaa rabbiittiin kakadha Rabbii dhabamarraa naumettiin kakadha Jawar qeensirraa cabnaan dhiira hidhaan qoraasuma dhiiraati jedhan garuu qeensirraa cabee ilma Oromoo kana qisaastanii harka alagaatti kennitanii naftanyaan warri harka keenya dur nu muraa ture har'a Jawar itti taphachuun mee Jawar waa haa ta'u achi booda jechuudha keenya okay bye amma akkana sodaachisuun eenyu isinii sodaata isinii fakkaate an kara deemtuu miti ani Oromoo Arsii yoo barbaade sitti waa dhagahi ani kara deemtuu miti ammallee irra deebi'een sitti hima abbaa fedhul kee Awwaluu sodaachisuu arrabsuu maalii dookumentarii jidni jaanqaa sheedhaan hin danda'amu kun yoo dhugaa ka dubbannu taate kana haqa isaa himne likkii isaa himne gaafa inni nama arrabsu inni isaaf sirrii gaafa nu waa takka dubbanne nuuf dogongora waan akkasii kana dhaaba kan sodaachisuu hin dhaqqabdanii kan sodaachisaa rakkoo miti nu biyya kana hin jiraannu isin bakka biraa jiraattan kanaaf mee arraba dhiisaati mee karama nagaa otoo dudubbanne irra caala faayidaa arganna malee amma sodaachisuun arrabsuu maal jechuun imantaane irraa itti qoofi haquma sitti himaa odoo lubbuun teetu hin jirtu amma kara deemtuun ammaan booda na arrabsuu maal jechuun hin dandeettu ummata Arsii eessaa fiddan ummata Arsii isin keessan bichaa kenna hundaa ummanni abbaan amansiifatee ajaa'ittaa fixatu yoo amane jechuun kan amane nu wajjin jira nu amane dandhee dubbifne maaltu isin ga'e isin ummata amansiisuudhaaf nama arrabsuun arraba nama keenya nama amansiistan abadan abbaa fi tayyoo isin arrabsitan namni keenya kanaaf jedhee isin namanu jechuudha durillee arrallee borullee ummanni keenya isin namanu nama diidama nama soddoma qarshiidhaan walitti qabdanii nama maayikiyyuu akkatti qabatu hin beekne nama waan haasa'u hin beekne jaarsota garteetiin jiruu fi wallaalte nama uffatee hin qabne nama gartee nyaatee garaa hin qabne nama fufukkataa kana TV keessan irra fiddanii bara keessan kana jechuudha kan naftanyaan gaalla ka Addis Ababa yuuxaa jedhee hiriira isin irratti bahe nama amma isin namooma qabdanii amma isin rabbii jedhi ani ilma Arsiiti ilma Oromooti ilma Oromoo kana gootaan nama sodaadhu maal wareega kam kafalta mee isin opiniyoon gaafuma TPLF isin bittelee achi isin buutarra wareegamni sila goonni eenyu mee opiniyoo keessa eenyu inni goonni eenyu mee Abiy goonni Abiy guyyaa kam dhukaasee beeka ummata Oromoo kanaaf guyyaa kam of kennee beeka Finfinnee irraa Arsii dhayxanii Jawar arrabsuun ummata ni amansiisa akkana jedhana arrabaan biyyan bulchan biyyan arrabsina naman arrabsina Shimallis Abdiisaa Baqqalaa Garbaa kaafaa abaa'uu fa'aa arrabsaa oola gaafa miidiyaa dhufe hojiin biraan jiru ati gaafa Arsii dhayxe Jawar arrabsuu Abiy gaafa kan culullee jedhaanii Taayyeen Girrisa jedhaanii jarana arrabaan biyyan bulchan maal taatan sireesin waggaa tokko guutuu waa'ee siyaasa malee ummata keenyaaf guyyaa tokko bishaan inni dhugu lafaa baastanii beeytanii akka angorraan buuneef siyaasa adiidamii afur siyaasa hojjettan ummata keenya siyaasaan gurra duuchitan fayyaan qabdammoo
أعوذ بالله تيسان متو سالفة عبارة سالفينا قالان بركن نفتنيان قالان أدسابر رابو جدي كان نفتنيان يريستيبو نفت جيشو لقالان كان برامتي ده أو كيس أصدي بتاني غندا كيس أصدي بتاني ilma oromo jaba kana ka oromon ittibile ittirakate guddifate biyya kana guddise olkenne biyya kana akana mucaa kana akana qisaastan wallahi salpini keessan guyyaa kaluudhani agarta ammallee salpini keessan akka duri oromon isiniif araarame isiniif araarame irra isiniif darba isinitti fakkaatin guma acaalu baasuu dhiistani acaalu eenyutu ajjeese abalu akka kijibaan amma haate alanga akkasiitu san oromon nama ilma isaa ajjeese oromon ni beeka hin kijibina kijibaan dachiin guutina oromon nama ilma isaa ajjeese acaaluun ilma oromooti akkasin kijiban saniim ilma oromon nama isarraa ajjeese ni beeka jechuudha kana yoo nama mataatan guma acaaluu baasa naftanyaatu ajjeese walumaa galatti yoo nama qabaatan guma acaaluu baasa jawar homa tokko isinin gon jawar sodaatanii ofirraa hiitan isin beeyna jechuudha waan biraa balleessee miti kara deemtu ka jettu ati eenyu kara deemtu maayinni wanni kara deemtu ati jettu kun maayinni kara deemtu maal jechuudha kara deemtu jechuun eenyu ammoo akkami kara deemtu ta'an yoo maal ta'an kara deemtu ta'an namni foon awdi jaanaa nyaate ufiin dubbata jennaan ani maan dubbatinii jedhe salphinaan qooftan OPDO warra salphinaa salphadhaa ummata keenya salphista isinillee arraba isintu nu barsiisen arraba beeknu nu kabaja beekna hammachuu beekna jaallachuu beekna bilisa baasuu beekna bilisa baafnee isin galchineerra baay'ee keessan bilisa baafnee hidhaarra baqattummaarra hambaa faranjiirra biyya isin galchineerra usaa galaatiin waliin ta'a gaddinnaan immoo eenyullee nuun sodaachisuu illee hin dandeetta kanuma dubbiin namallee arrabsuu dhiisa arraba keessan yoo isin nama arrabsitani waan nama faarsite isin fakkaate gaafa kennaa takkatti dubbanne maraachaa ooltani sa'aatii 24 TV kijibaa keessasanii TV arrabaa keessasanii kanaaf adabadhaan nurraa gadi ta'a. Kalkallo kijiba OPDO eegalte kaakunu kijiba afuufa bilisa isin baafne maal bilisa nu baaftan yoom qabsooftani sa qabsaa OPDO eenyu qabsaa nu ammoo jechuudha ana qaruunfaatti warra ati wali qabdee dura teettee itti kijibdu sanii miti nuti ilma biyyaati nuti warra imaanaan qabsoo itti kennamte nuti warra daandii qabsaa'oota warra waaqoo guutuu jala guddanne nuti kijibduuf qalqalloo akka teetii tanaa miti nuti kan jalatti guddanne kana na subuu hin dandeettu isin bilisoomtinee waan jettu kana dhaqiitii warruma wali qabde saniin jedhe wadala akka keetii kan akka Shimallis Abdiisaa gowwaa sabboonummaan diimaa moo gurraacha moo jedhu ka afaan oromoon beeyne san isaan jedhe dhaqi okay isin beeyna takka OPDO har'a miti nuti warra mootummaa yaadii kana keessa dhalannee guddannee waa'ee gabrummaaf bilisummaa warra baratee addaan beeku jechuudha nuti kijibaatamma isin bilisoomsineef jinnii ooftu kana siin dhageennu jechuudha takkaan hin beeyna gandarraa si warra finfinnee taa'u miti ganduma keessa gaafa ganda keessa OPDOodhaaf eenyutu ergama gaafa jennu bifa isaa takkaan sitti himna jechuudha warra gartee sanyiin qabne kadhattu warra gandarra deemee waa kadhatu warra firan qabne nama hiyyummaa qabu nama rakkataa nama barumsan qabne nama ilman qabne nama zariin qabnetu OPDO jala fiigaa ture duriyyuu hin beeyna dhiiraa dhalaa isaanii takkaan jechuudha gaafa waggaa kana dura oromoon bilisummaa isaa labsate warri sun bakka seenan dhaban oromoon homaan jenneen garaa bal'achuu jechuun akkasi nuti warra guma abbootii keenyaa baasu malee warra akka isinii kana afuufaa qalqalloo isin bilisoomsinee jettan kana dhaqeetii warrumaa akka keetii saniin jedhe anaa miti najisa baay'ee nama kolfisiifte ishii caccabaa lafa gabaa lammata ofirraa bilooksii godha bakka asii ga'e kana caalaa nama baqattuuf sobduu fi wannan faranjii nyaachuu biyya ammaatti galtee waliin anaasa'u mooraalii akkasii illee hin qabu caccabaa chao. Aboo biloo kunan godhi rabbi sodaadhu ati duraan najjantee si waliin haasa'uu wayya wanni jettuuf
maal na wajjin haasa'uu feeta. Kana booda Oromoon warra gumaati isin. Akka bardhiin gaddaa bara wayyaanee san abbaa lulaaf Muktaar Kadiir ummata keenya TPLF jalatti tumaa bayan waraana tumsiisaa bayan mootummaan kun mootummaa ummataati. Mootummaa ummanni filate jedhee ummata keenya abbaan duulaa fi Muktaar Kadiir tumaa baye san akkasitti amma ammoo mootummaan ummanni isinirra darba isinitti fakkaate. Kanaaf ofirra dhaabbadhaa of ilaalaa. Nafxanyaan kun homaallee isiniin godhu sigale wallahi difama naa godhe ani arrabni faayidaa hin qabu waan aareef. Eessattiyyuu ummanni Oromoo isinin dhiisu. Eessattiyyuu akka durii miti. Ilma itti dhabne jechuudha. Acaaluu itti dhabne jawaartu mana hidhaa seene jechuudha. Kunniin ilma Oromooti. Ilaalcha siyaasaa amma fedhaa qabannu yeroo amma yeroo ilaalcha siyaasaa miti. Yeroo nafxanyaan ummata keenya itti balleessuuf jiru. Yeroo ummanni keenya baalirraa wallaggarraa ka'ee Finfinnee itti seenuu sodaateedha. Barri kun bara isin bulchitani. Ofirra dhaabbadhaatii of ilaalaa. Isiniin kun yoo xiqqaate ummata kana keessaa baatan, ummata miskiina kana keessaa baatan. Wallahi yoo isin arrabsuu mi waan feene yoo isin goone haqaan jechuudha. Haqaan isin arrabsine badii tokko malee miti. Haqa ummata kana miidhutti jirtan. Seegale ilmaan ummata kanaa mana hidhaatti haraarsu jirtan. Ilmaan ummata kanaa ajjeesu jirtan. Bara dubartiin Oromoo intalti Oromoo ulfaan gudeedamtu waraana mootummaatiin. Bara akkanaa takka agarree beekne dhaloota keenya keessatti kuni bara keessan jechuudha. Ofirra dhaabbadhaatii of ilaalaa. Nafxanyaan homaa tokko isiniin godhu Oromoon isinitti gadaa'ee jira. Karaa lachittuu hin nyaatamtan. Karaa lamaaniyyuu hin nyaatamtan garuu bakka itti galtan laaladha. Gali jennaan kal'oon gara loonii yeroodhaan ati akka dhuunfaa keetittuu ta'e eegale. Piippiin Lammaa Magarsaatii waan godhin wallahi si waan tokko hin gootu. Kanuma siin jedha. Hundaafuu hatti arraba keessa jirtu wayitu hin jirtu. Haqa akkanumaan dubbatanii suutuma dubbatanii suutuma nama amansiisanii. Ana mana arrabsuun yoo na hammeessite malee yoo na jireessite malee homaan hin gootu. Jawaar namittiin diqaaltittiin tuni gaafa kaatee dokumentariin irra hojjettu ana na cimsite malee wata akkan hin goone. Ana arsummaa Oromummaa kiyya narraa mulquu hin dandeettu. Ana keessaa fuudhuu hin dandeettu. Ittuu cimee anamma waa'ee isaa dubbadheellee garagaleellee hin beeku. Inni indindaaggar akka garaa jabaadhu kana godhe gochaa isaati. Gochaa keessani ka'atillee amma akkasuma nama arrabsitu. Maali warri biyya alaa kun nama arrabsitan cal jettaniitu arraba barattanii biyya faranjii jira arrabni moo aadaa Oromoo keessa jira. Lakki awwalu kana sirreessi yoo jette bee'an san caala dhagaa malee awwalu biyyeessa ayyaantu saree daalacha jettee gaafa na arrabsitu yaani dhaga'uu dhiisiitii waan bira jiraattee waan godhuun beekta. Kanaaf nama arrabsuu dhiisaa waan jiru adabuma walitti himnu keessaa isin abbaa qabsoo abbaa Oromoo abbaa sabboonaa of godhuu dhiisaa nutillee keessaa qabna nu hundinuu qabna gahee keenya immoo nagaan ta'e walii himuu dandeenya. Ana siltillee dhaqee ka dubbadhe dhugaan dubbadhetu uummata harka rukuchise. Taate amma hiyyeessaa waan jiru qabu biyya ambaatti galee akka keessanii garaa quuffatee nyaataa hin jiru hambaa nyaataa hin jiru. Hiyyeessa biyya ofiirra jira garuu kabaja qaba. Hiyyeessi isinillee taanaan mirga qaba. Ati sarara dubbachuu si mirga kenne inni waa ofii dubbachuu dhabu eenyutu mirga dhoggate kana please al tokko faallaa yaadina. Nullee nu arrabsina. Nu arrabsuu caala nutti hima nu gorsa kana sirreessaa nuun jedha. ቀብሰው ታይ ሌላ ከእግር ኳስ ሜዳ ተመልካች ሮል ያለፈ ምንም አላደረገም ከከሰት ዱይ ከከሰ ቡቃይ ከሂዳሜ ከአጀፈም ከቱመም ኑ ከውያን ትጋለ ነው ከተቤት ተከለሰለ ያደለ በቀላ ገርባለ ጀዋሪ ለሁንዳዩ ቤት ተለቆፍተ ቤት ታርካ ቀብዳ ከነማና ዱብ ይፍተመነ ከናፍ አነ መለ ከስት ዳማዶ ፖሊስኪ ወፍራ ብሎክ ሲጎዱ ዋምብራታ ያገሲፉ ለነረብስኒ ነመለ አረብስኒ አለለ ነመን አረብስና الربان واتك فدان إلى أبدا الرمن وانتك ونني في دوتك ينجرو يو هميس يو جبيس مالي نو سنة سيسا أسمو جرى دو أوليتانا نكوبي قبنا واركون قبو كي سنة دي سنة بياماني كوت تاسيتي مولد غدايانو إن أرغتاني كنا مكانا دي ساتي أتو كرانا غان كرما أدب قبون تولد تدبني غارين تاوي كنجرون كما غلطو